Kana hunda dhageessee garuu kana hunda dhageessee yoo riivoo saniin badde shi ati ishii dagachuu qabda. Abbaan seenaa sanaa ishii dagachuu qabda. Ati artii keetiin kaasta. Dhugaadha. Ani nan ibsee waanuma taatee gara guyyaa muudannoon kuni muudannoo kaleessa isaa ta'u warra isaa ta'u muudachaa jiru. Ergaa hartii keessatti gaa ergaan itti dabarsitu kitaaba tokko caala. Sirriidha. Gaafa waa hunda isaa gulaaltee gaafa eegtu ergaa guddaa qaba. Muudannoon kun immoo muudannuma nama hedduu muudatee irra jiru. Aartiin immoo gaa sirbaa fi abjuu abbaatii akka ta'edha Oromooni. Nuyi dhangaa ittiin keenya malee kan hiikkatu abbaadhum. Kanaaf gaaf tokko garuu nu hiika. Malee yoo Rabbiin jedhe hojii haaraa gara fuulduraatti hojii lamaan dalagee jira. Lamaan keessaa tokko yeroo dhiyootti uummata kiyya biraan gahuudhaaf qophiidha. Kaamingisuun irra yeroo dhiyootti kanallee jedhee guyyaa murteessuu baadhu irra jira. Kanaaf uummanni illee akka wayyaaree caalaa akkana simatan abdiin qabaa. Anillee hin caala jedheen eegaagaa. Isa immoo uummata kan koomentii itti kennu yoo Rabbiin jedhe ji'a muraasan booda uummata kiyya biraan nan ga'a jedheen abdii qabaa. Kanaafuu na eegaa jettee. Warreen immoo wayyaaree kanallee warri kana dura hin dhaggeeffatin natti hin fakkaatu garuu warri hin dhageenillee warri hin dhaggeeffatin illee yoo jiraatan ammallee yuutuubii Oromiyaa Aartii Nuseet irra godhanii koraniitoo aadaa hawwatanii achirratti gadi lakkisee. Oromiyaa Aartii Nuseet irra jira? Achirra jira. Mata dureen isaa wayyaaree jedha jechuudha. Wayyaaree. Kanaaf baay'ee namatti tola. Akkasii uummanni illee haa galatoomuu hedduun haa dhaggeeffatamee anillee bartee aartii keessatti wanti ati argattu gammachuun ati argattu faayidaa maallaqaa osoo hin taane gaafa uummanni keessa dhaggeeffate. Anatti gammaddu hojiin kee dhaggeeffatamee dhaloota kana nu warra maallaqa qabaannee miti waan kana kan dalagnu. Dirqama Oromummaatu nu dalagsiisaa beeki. Waan kana dirqama Oromummaa imaanaa saba kanaa erga baatte namni tokko aartii keessa erga galee uummanni kun waa sirraa eega. Maaliidhaan dhufa boru jedha. Kanaaf nus immoo imaanaa saba kanaa erga baannee waan uummataa ta'u waan dhaloota kanaa ta'u waan ergaa dabarsu. Waan seenaa gootatis haa ta'u aadaa duudhaa irratti haa ta'u kanaaf immoo nus in jajjabaannaa uummanni keenya gara fuulduraattis akka nu jajjabeessan abdiin qaba. Kanaaf aartii keessatti baay'ee dadhabbii hedduu qaba. Aartiin bu'aa bayii hedduu qaba. Har'a adii tokko hojjechuudhaan hanga 30,000 hanga 40,000. Gajjallaa kanatti immoo gama aartiitiin ijoolleen jajjabduun walaloo jeedaloo sagalee kiilolee kitaaballee maxxansuu danda'an waan barbaadan dalaguu danda'an saba dinagdeetii jecha ijoollee hedduun ijoollee cabanii nu gaditti afan hedduun beekaa. Kanaaf isaanillee akka nu jajjabeessitan sanillee gara miidiyaa kanatti fiddanii nullee isinii kennina gara miidiyaa kanatti fiddanii akka nu affeertanii uummatatti gadi ba'anii uummanni illee akka nu jajjabeessan yuutuubii dhumarratti irree amma sheera sabskiraabii yuutuubii kanallee yoo wal jajjabeessine waa biraa walii godhuu baanne isarratti yoo wal guddisne namni uummata waa dalagu tokko waa biraa yoo dhabe dhaggeeffatamuu qaba. Kanaaf isinillee dhaamsinan isinii dhaamu warreen kanaa gaditti saba dinagdeetiif jecha sagaleen isaanii ukkaanfamee jiru kana akka ofitti illee dhiyeessitanii uummata kanallee waa gaatan. Amma fakkeenya Abdiin nama jabaa weellisaa jabaa ture uummanni eessa akka jiruu fi muudannoo isa mudate kanallee beekuu dhiisuu danda'a. Kanaaf innillee har'aan booda warreen nama jabaa kana akka deeggaranillee nin dhaama. Nullee hamma humna keenya wal bira dhaabbannaa. Namni kun nama jabaadha. Nama aartii Oromoo keessatti kaleessas gahee guddaa taphachaa ture. Kanaaf isinillee warreen akka isaa kun jajjaboon hedduutu jira waan ta'eef akka ofitti waamtanii nu affeertan isiniin jedha. Baay'ee dhaamsi kee baay'ee bareedaadha. Kan keenyaa nuti fudhanneerra kan daawwattootaa immoo daawwattoonni fiidbaakii isaanii isaan bira geera jedheen amana. Galatoon. Sinillee galatooma. Abdiin ka
xiqqoo akkana garanatti goree mana dagatee akkanaan hin jedhu. Rakkoon qabu dabareedha gadaan dabareedha wanta. Gadaan dabareedha waggaa 8 sanadha gara xumuraatti deemaa jirra. Abdiin gaa turtii waggaa 5 booda onneen duraanii sun jira yookaan mana hidhaa keessa yookaan mana amala sirreessaa keessa waggaa 5 dabarsitee ji'a tokkoyyuu moo waan guuteen natti hin fakkaatu eega baatee natti fakkaata. Almost ji'a lamaaf ho'i. Ji'a lamaaf ho'i. Egaa mana hidhaa keessa waggaa 5 guutuu teessee onneen sun inuma jira. Onnee yeroon sin jedhu kan dura kaka'umsi artiif qabdu sun inuma jira gara fuulduraa maal yaadda hojii kanaan dura hojjettee sanaanis wal qabsiisee gara fuulduraa akkami? Onneen achumatti hafee moo Ayyee galatoomii. wayii dabalattee baatee moo uummanni akkamitti si haa eegu? Ayyee gaaffii gaarii na gaafattee onneen aartiidhaaf kan qabu yookaan immoo dandeettii waan hin danda'uun aartii Oromoo yookaan immoo muuziqaa afaan Oromoo kana guddisuudhaaf gama saniin onneen guutummaatti jira. Garuu maanni akkuma beektu wanta ati sirba tokko ittiin maxxansitee uummataan geessu baasii guddaadha yeroo ammaa kana. Walumaa galatti kiliippii faana oodiyoo tokko xumurtee kiliippii faana fiduudhaaf naannoo 300,000 sana ol si gaafata jechuudha. Amma sa'aatii kana hiriyoonni kiyas hin beeku, maatiin koos hin beeku, namoonni ati dhiyoo hin beeku. Amma rakkoo faayinaanshaali yookaan immoo rakkoo diinagdee keessa waan hin jiruuf gama aartiitiin ispoonsara yookaan immoo nama na bira dhaabbatu argadheennan hojii hedduu muuziqaa hedduun barreessee harkaa qaba. Kitaaballee gara kitaaba 2 waliin barreessee ba'ee manuma hidhaa keessatti jechuudha. Sirboota illee hedduun barreessee ba'ee sirboota wantoota aartii kan hedduun hojjedhee harkaa qaba. Garuu immoo nama na barbaachisa. Maaliifuu hojii tokko hojjettee uummataan gahuudhaaf dirqama ispoonsara si barbaachisa jechuudha. Ispoonsara argamee namni na bira dhaabbate jennaan daran san caalaa hojiin hanga ammaatti gumaachisan caalaa haala yeroo faana muuziqaa sadarkaa ammarra jiru. Sadarkaa muuziqaan Oromoo ammarra jiruun sadarkaa istaandardi isaa eeggateen hojii gaarii qabu hojjedhee dhufuudhaaf an qophiidha. Garuu akkuma dura siimimse ispoonsara baay'eetti. Maaliifuun waggaa 5 jechuun waan xinnaa miti diinagdee keessaa hin baata. Namarraa hin fagaattaa. Niitoorkiin yookaan immoo namni duraan sifaana jiru yeroo ammaa kana akka salphaatti hin argattu. Namni jijjiirameera teessoon jireenya isaa waan haalli tokko jiru. San irraan kan hafe ani aartii hojjechuudhaan mallee qophiidha. Noo tasammaan illee hin beekaa yeroo dhiyootti hojii isaa haarallee sagalee natu jalaa kaasee waan sirreeffamuu qabu waan itti dabalamuu qabullee eegale ammallee jechuudha. Hojii aartii ittuman jira garuu deeggarsa yookaan immoo ispoonsara na barbaachisa. Deeggarsa yoon argadhee onneen duraanii humni duraanii inuma jira. Deeggarsa yoon argadhee waan haaraa qabadhee dhufuudhaaf narraa fagoo miti qophiirra hin jira jetta. Kanaafuu namni sagantaa kana dhaga'u yoo si duukaa hiriire waan gaarii fiddee dhufta jechuudha. Sanadha. Dhumarratti maalitti nu dabaltaa duratti walaloo kana faayyaaltayyuu waltajjii irratti mana barumsatti baay'ee nu bohaarsitaayyuu sana moo akkamii amma hin jiru? Jira ammallee wanta akka sululukii yookaan immoo wantoota walaloo fakkaatan kanallee numan barreessa. Garuu duraan dursee immoo harmee koo galateeffachuun barbaada jechuudha. Gama weelluutiin. Biyyoon biyya ormaa namaan naatu biyyoo biyya ofii malee biyyoo biyya ofii malee biyyoon biyya ormaa namaan naatu biyyoo biyya ofii malee haati ormaa namaan naatu qallayyoo haadha ofii malee qallayyoo haadha ofii malee. Haati dhiiraan raftu yaadana lalaalti ilmi koo dhufaamoo hafa jetteetu yaadaan maan karaarti. Haati dhiiraan raftu yaadana lalaalti ilmi koo dhufaamoo hafa jetteetu yaadaan maan karaarti. Jireenyatu sirraa na fageesse harmee kiyya kaayyotu sirraa na fageesse harmee kiyya alaala taa'een sin yaada
sinyaada na jiraadhu harmee kiyya halaala taa'een sinyaada na jiraadhu harmee kiyya kaayyootu sirraa na fageesse harmee kiyya jireenyatu sirraa na fageesse harmee kiyya halaala taa'een sinyaada na jiraadhu harmee kiyya akkanidha. Baay'ee namatti tola. Kana achi keessa taatee barreessitee dhiyaata. Kana mana hidhaattiin barreessee kana achi keessattiin harmee koof barreessee jechuudha. Waanuma dandeessu nama galateeffattaa waan ta'eef galatoome harmee koo umurii dheeraa naa jiraadhu jechuun barbaada. Ayyee duratti illee kaasan ture sirbii arfaffaan hojjedhe. Urufa bulluqii dallaan bunaa dhibbaa sinjaallaa goota koo anafuuftuun jibbaa. Urufa bulluqii dallaan bunaa dhibbaa sinjaallaa dhiira koo anafuuftuun jibbaa. Abbayyiin areerii dannoon buttaa qalaa gabbayyiin eegii yaaddoon sirraa qabayi. Dagalee muuranii manaan ijaarratu guyyaa gaafa gamtee walitti birmatu wal bira dhaabbatu qoratti kam akkam goofaree kee qoree karraa duraa kam akkam goofaree kee muriitii buqqisi kam akkam goofaree kee lammii koo waraanaa kam akkam goofaree kee urjii waaqa tuutaa kam akkam goofaree kee lakkaa'an fixanii kam akkam goofaree kee numa walii wayyaa kam akkam goofaree kee narraan fagaatinii kam akkam goofaree kee qabiqaa goofaree kee qabii goofaree kee kun sirba aadaa warra Macaa yookaan immoo Wallaggaa kumkummeedha. Sirba kanallee hojjedheen ture jechuudha. Baay'ee namatti tola. Goofaree kee duratti yeroo nan yaadadhu wanti hunduu inuma darba baay'ee. Yaa jijjiirameen ba'e fiizikaalii nama biraati. Mataan kee gumaachi seentee akkas sirraa ta'e moo ture? Bakka mana sirreessaa gaafa galtu sirraa haaddamaa yookaan immoo sirraa muranii gaafa seentu sirraa haaddamaa. Simboodallee bakka manni keessatti hidhamtullee dhibba hedduu qaba. Manni yeroo tokko ho'a sitti gallakkisa, yeroo tokko qorra sitti gallakkisa. Sigalee qaama kee irratti wantoota yaaddu irratti baay'ee akka ati aktiiv hin taane si godha jechuudha. Di'aaktiiv taate jira miti di'aaktiiv jechuun oromiffattillee kasaanaa dhufuu baatu bakka aktiivii hin taatu. Sigalee yeroo hunda sammuun kee yaadaan hidhamtee jiraattaa jechuudha achi keessa. Amma gaafa mana hidhaa teessu immoo gaafa walumaa galatti gaafa rakkoon si mudatu namoota muraasadha kanatti argitu. Maatiin kee waan irraa dhalatteefu sirraa nafuu si jaalatanis jibbanis sirraa nafan maatiin kee jechuudha. Pilaas yookaan immoo dabalataa wannatiif bartu hiriyaa dhugaa eenyu akka garaadhaan si jaallatu eenyu akka si duuka jiru eenyu akka waa'ee kee hordofu yookaan immoo eenyu akka jaalala sii qabu yookaan immoo jaalala namni bakka sii qabu waan hedduu bartaa jechuudha. Akkasumas immoo hayyoota hedduu walitti si fida nama barachuu barbaaduuf tooppi ta'ee baata gaafa mana hidhaa galtu. Namoota immoo akkasuma bakka waa rakkina keessatti waa fallachuu yookaan immoo malachuu hin dandeenyeef immoo akkasuma bakka noormaal laayifii yookaan immoo yeroon isaa irraa gubatee ba'aa jechuudha. Walumaa galatti achi keessattis hayyoota hedduun wal agartaa qorumsa jirus si jabeessaa. Itti caalu gadi hin jettu bakka oromummaa kee irratti bakka garmalee isteeppi tokko fuulduratti si dabala jechuudha. Kanaafuu hidhaan qoraasuma dhiirati han jedhan suni dhuguma. Nama jechichiyyuu nama xinnaa sanatti fakkaata. Sanaa ooladha bakka. Qoraasuma. Ulamanii bahuu jechuudha. Ulamanii urgaa yookaan culluqaa bahudha. Fiizikaalii osoo hin ta'in meentaalii yookaan ilaalcha. Baay'eetti jijjiirama amalaa, jijjiirama yaadaa. Dubbisuudhaafillee waa namoota gurguddoo argachuudhaafillee waan hin beekne irratti waan tokko pilaas yookaan waan tokko dabalachuudhaaf baay'eetti si fayyada. Garuu yeroo kee sirraa fudhatu malee umurii kee sirraa fudhatu malee waan immoo itti barattu
hin qabda jechuudha. Kanas ta'ee sanis onneen abdii kan duraanii inuma jira gara fuulduraa cabsee itti deema. Tokko waan irra irratan jiru yoo xinnaate amma kitaaba 3 barreesseen jira. Kitaaba amma deemsa xiiqee yookaan immoo dubbii xiiqee dhufu barreessee fixeen jira na harka jira. Ispoonsara yoon argame maxxansuu hin danda'a jechuudha. Sirboota illee hedduun barreessee gara sirboota hedduu jechuudha. Walaloo sirba hedduun barreessee bahee tasammallee ragaa bahuu danda'a. Dhugaadha. Waan hedduun of harkaa qaba yoo argee jira innis. Ayyee. Waan hedduu achi keessatti barreeffadhee of harkaa qabu keessattuu gama aartii kanaan waan hedduun of harkaa qaba jechuudha. Ayyee Abdishaa jajjabaadhu taseenis abdiinis jajjabaadhadha keessumaayyuu gara tuulamaa kanaan yeroo baay'ee tuulama keessaa gara shawaa kaabaa kana baay'inaan itti hojjechaa jiru malee aadaan tuulama keessa jiru baay'inaan keessumaayyuu gara sadan sooddoo kanatti keessumaayyuu wanti hafu jira. Isin immoo yoo xiqqaate qaawwa san guutuuf warri immoo wanti sun akka bahee ba'uu barbaadu immoo isin duukaa akka dhaabbatu anis asumaan dhaamsa godha. Amma sirbumti uummanni keenya sirba amma naannoodhuma sabbataa kana Bachoo, Tullu Booloo, Tolee, Qarsaa dabalatee Sooddoo Daacii akkasuma dhaqee hanga baddaa walisoo gahutti kan itti tuqannu baay'eetu jira. Aadaan uummata keenyaa uummanni keenya aadaa dilbii qaba. Garuu karaa keenya hojjetamee akka hagas mara hin jiru sirriidha. Nuti gama dandeenyuun humna keenyaanis haa ta'u beekumsa keenyaanis haa ta'u qabeenya keenyaan wanti duubatti jennu hin jiru. Maaliifuu bakka hanga dandeenyu nu gumaachina. Maaliifuu inni guddaan lafa kanarratti Oromummaa keef jiraachuudha. Yoo Oromootti gufuullee ta'uu baatte yoo namatti illee gufuu ta'uu baatte Oromummaa keef jiraadhu darbe. Ilma kee seenaa barsiisa, aadaa barsiisa. Hiriyoottan kee seenaa barsiisa waan biraan dalagini. Nyaata guyyaa yoo ta'e hojii guyyaas hojjettu. Tokkos nyaattu numa oolta bara. Eegalee ganama ciree yoo nyaatte isaan ooluu dandeessa bara. Garaa qabdatan jechuun kutannoo qabdatanan jechuudha. Garuu gama seenaa gama aadaa kanaan Oromummaa keetiif bakka namatti yoo gufuu ta'uu baatte yookaan nama yoo danquu baatte Oromummaa keef jiraadhutii darbe. Anamma sammuun koo kanatti amana. Anam Oromoodhum ta'uu kootti Oromummaa koo of beekuu kootti of ta'uu kootti kanan na gammachiisa. Fooqii miti, konkolaataa miti, mana miti. Plus egaa fayyaa qabaattee nama yaadu taate dubbistee waa barachuu dandeessa. Sigalee amma jabana nani muuziqaa hojjedhee fi har'a muuziqaan irra jiru garaagarummaa qaba. Sigalee sirba kiyya duraa irratti akkuma inni sidii dhahamee kitaaba dubbisuun guutuu nama taasisaadha. Achi keessatti sirbicha guutummaa isaa dhaggeeffatan jechuudha. Kitaaba dubbisuun nama qaroomsee dammaa fi gagaa gargar baasee. Kitaabuma maxxanee jiru tokko dubbistee aadaa Oromoo, seenaa Oromoo waan addunyaan keessa jirtu. Baratteetiif illee namni baratee qacaramee jireenya isaa jiraatame baratteetuma qabxuma guddaa argachuudhaafis dubbisteetuma immoo beekumsa yookaan ogummaa kee kana dabalachuudhaaf gabbisuudhaaf dubbisuu si barbaachisa jechuudha. Amantaa kee irratti jabaa ta'uudhaaf dubbisuu si barbaachisa jechuudha. Siigalee nama dubbattee amansiisuudhaaf yaada kee ibsachuudhaaf hin beekamu boru mana murtii dhaabbachuu dandeessa. Dhaddacha qofa miti. Kaampaaniiwwan garaagaraa hoogganuu dandeessa. Yookaan miidiyaa irra baatee nama walitti fiduu dandeessa. Hooggana ta'uu dandeessa. Yookaan immoo injiinara ta'uu dandeessa. Yookaan immoo doktara ta'uu dandeessa. Kanaaf dubbistee waa understand yookaan waa hubachuu qabda jechuudha. Kanaaf nama sirba kiyya jalqabaa sanarratti waa'ee kitaaba irratti kanan hojjedhe jechuudha. Ilmi Oromoo tokko afaan Oromoo eega hiikkate eega qubee barreessuuf dubbisuu danda'e seenaa isaa aadaa isaa kitaaba irraa argachuu danda'a. Yeroo ammaa kana akkuma beektu namoonni hedduun bakka ijoollee daa'ima xixiqqoo irraa kaasee sooshaal miidiyaa irratti bakka namni akkasitti maxxanee kan oolu. Inni kun hin barbaachisu. Sooshaal miidiyaa guyyaatti sekondii daqiiqaa 30 hoseente sigaa. Sigaleemi. Sekondii 30 keessa isaan kaan immoo kitaaba dubbistee of upgrade yookaan immoo of guddisuu of fooyyessuu qabda jechuudha. Sigaleemi. Maaliifun namni tokko yoo beeke yoo waa hubate of jijjiira. Yoo of jijjiiree maatii isaa jijjiira. Yoo maatii jijjiiree naannoo sana jijjiira. Ganda sana jijjiira. Ganda sana jijjiira jechuun hawaasa naannoo sanii jijjiira jechuudha. Namni kun yoo xinnaate namatti gufuun ta'u jechuudha. Ofirra darbee namaaf jiraata jechuudha. Sigaleemi namatti yoo gufuu ta'uu baanne ofuma keenya ofuma fooyyessinee sadarkaa gulantaa madaalaa ta'een jiraannee darbu. Dhalootaaf waa kaa'uu. Sigalee dhalootaaf waan ta'e hanga dandeessu gumaachitee darbu. Yeroo ammaa kana dhugaadha. Haalli manni keenya keessa jiru haalli biyyaa yeroo tokko tokko tenshinii keenya yookaan immoo yaada keenya hatuu danda'a.
Sanum keessa teessanii dhiifama naa godhi taasisaa gahee sitti dheeressuu baadhee mootiin Chaayinaa yeroo tokko uummanni Chaayinaa beela'e istirii irraa quba qabda. Uummanni Chaayinaa gaafa beela'u Ameerikaan qamadii ilmoo waraannate kana ergiteef. Qamadii ilmoo waraaname jechuun akka daanaawwan hin nyaanne akka umurii dheeressu eegalee ilmoo waraana yookaan immoo qoricha itti bifanii ol kaa'u achi gaafa biyyi rakkatte sitti ergan. Garuu qamadii ofii isaaniitii manatti daabboo itti hojjetan siin kennan. Eegaleera miti istoora keessatti isa waraananii ol kaa'an jechuudha yeroodhaaf taayim pireed isaa dheeressanii. Isa kana fuudhanii Chaayinaaf ergan. Mootiin Chaayinaa harkaa fuudhee maal godhe? Galaanatti naqe. Maaliif? Uummanni kiyya har'a qamadii Ameerikaa kan ho'i nyaatee boruu indipendence yookaan immoo hirkataa ta'a. Aluma eega. Gadi jedheen hojjetu waan ta'eef achuma eega. Kanaafuu uummanni koo garaa hidhatee garaa kutatee hojjetee jijjiiramuu qaba kan guddachuu qaba. Sadarkaa amma Chaayinaan irra jirtu kan hundi keenya quba qabu. Garuu histiriin seenaan kuni seenaa waggaa 40 waggaa 50 duraati. Seenaa as dhiyoodha jechuudha. Seenaa namni hundi quba qabu jechuudha. Nutis immoo gara keenyatti waggaa as deebisne uummanni keenya wal bira dhaabbatee wal jaalatee akkuma uummanni keenya kaleessa daboo walii ba'u jigii walii ba'anii akkuma mana waliin ijaaran sana dur otoo hin barate dippiloomaan qabu diigiriin qabu bara namni durii mitire garuu maal godhate daboodhaan mana ijaara achi keessatti mana egaa ijaaree immoo bultii godha cidha dhaaba maatii isaanii warroomsaa jechuudha eegalee sirna gadaa baratanii diigirii yookaan maastarsa hojjetanii miti kan gadaa kalaqa niwuloojii yookaan beekumsa uumamaa isaatiin kalaqan jechuudha nus har'a wal jaalannee wal jabeessinee wal bira dhaabbannee waan biraa miti abshir jabaadhu waliin jedhan moraalii dhabu haamilee sii kenna isteeppii tokko fuulduratti si oofu sii galeera miti uummanni keenya akkasitti wal jaalatee dabarsee wal kennuurra wal gufachiisurra walirratti duulurra keessattuu dhibeen baraa amma Oromoo rakkataa jiru gandummaadha sii galee osoo Oromummaan inni guddaan galmi guddaan kun jiru atas deebitee gaafa gandummaan wal xaxxu wal sakaaltu wal irratti duultu sigale kaleessas bara halagaan irree isaatiin yookaan immoo xunta isaatiin miti kan uummata keenya gabromse bara asuma gadi galoo fi ayyalaallattuu yookaan immoo nama faayidaan biteet tokko irratti kaasaa tokko irratti rukuchiisa saniin uummata qoqqoodaa uummanni akka tokkummaan godhanii akkasiin uummanni keenya kan halagaaf harka laata jechuudha malee onnee itti lolu dhabee miti seenaa boonsaa dhabee miti caasaa dhabee miti sirna ittiin of ijaaru dhabee miti sirna addunyaan hin qabne sirna gadaa qaba jabana dukkana san keessa jabana saayinsiin hin jirre jabana teeknooloojiin hin jirre jabana niitoorkiin hin jirre jabana nama lukaan deemtee barbaaddee nama argattu san keessa gadaa kalaqanii jechuudha kanaafuu maal jechuu barbaadetanii seenaa dilbii qabna aadaa dilbii qabna sirna gadaa ulfaataa kan faranjiin argachuu hin dandeenye qabna nuti kanaafuu wal jaalannee wal kabanyee iddoo walii ilaannee waliif abboomamnee dhugaaf dhugaadhaan haqaaf haqaan wal wajjin jiraachuu danda'uu qabna dabarsinee wal laalchurra wal cabsurra wanti arganne tokko hin jiru kasaaraa malee diinni kan nu beeku anis asiin adeemu karaa isa adeemu Oromootti si beekanii eegale yeroo ammaa kana fudhatte diinni keenya amma garaa kaabaa kun akkasitti ka'aa jiru asii Oromiyaa keessa walitti bu'insi waan jiruuf sigale Oromiyaa keessa wal gaarreeffachuu waan jiruuf sigale warri midhaan sadii kun kilaashii fudhattee garatti galte sigale maaliif as qilleensi gaarii waan hin jirreef sigale kanaafuu biyya keenyas saba keenyas nagaa nuuf haa godhu tokkummaa nuuf haa kennu jaalala nuuf haa kennu hoo danda'amne bakka mana keessaa kaate tokkummaan alaan nuuftu sigale ati haadha manaa kee faan ollaa kee faan akkasumatti gandoota si cinaa jiran namoota si cinaa jiran tokkummaa jaalala waliin kennu bakka waliin laachuudha saayinsiin biraan jiru yoo wal bira dhadhaabbannee suuraa kaanuu namni rifata quba sitti qabdi isaan kun Oromoodha jettee quba sitti qabdi maaliif waanuma wal bira dhadhaabbatteef sigale kanaafuu tokkummaan nu barbaachisaa gandummaan badiisa gandummaan nu fayyadu isa gandummaa qabatee waa funaannates hin fayyadu minaan cubbuuti minaan eessatti jiraatas seenaan nyaattu siinsifaa'u guyyaa tokko garaa quuftee utaaluu dandeessa seenaan immoo darbee deemaa ilmaa fi ilmatti darba wanti kuufamu tokko immoo hin darba bishaan amma hin guute miti gaafa guutu hin darba garuu sa'aatii guute sanatti si cinqa sigale kanaafuu wanni namni ganda waa funaannatee waa eenyurre namarratti illee duulchisurre wanni inni irraa argatu tokko hin jiru seenaa xurii dabarsurraan kanaaf jechuudha kanaafuu Oromummaatti haa deebinu sirna keenya kaleessatti haa deebinu jaaladheen miti
dirqameen callisee jaaladheen miti dirqameen callisee dubbii bara sanaa gaafa guyyaa sanaa halkan dimimmisaa kunin dhufan seene kunin dhufaa maaltu beekee kunin ta'a maaltu akeeke nan jiraadha kunoo akkasaas dhabee malasaas dhabee nan jiraadha kunoo waaqa koo kadhadhee sharbii gurraacha uffadhee nan jiraadha kunoo akkasaas dhabee malasaas dhabee waaqa koo kadhadhee dhugaa koo qabadhee haqa koo tikfadhee jaalalaan guutamee nan jiraadha kunoo maal ture badiin kee atoo sabaaf kan jiraatte maalidha badiin kee atoo sabaaf kan jiraatte sagalee keen alalaastee yeedaloo alalaastee diina rifachiistee lammii garaaraastee dhugaa jirtu baaste maalidha badiin kee kuni siif hin malu silaa galata kan sii malu kuni siif hin malu silaa galata ture kan sii malu galatoomi siin jedha lammiin harkasaa ol qabee silaa kan sii malu galata umurii kee xiqqoo kanaan diina rifachiistee umurii kee guutuu kan nuu jiraattee keessattuu bara sanaa dhadhaabbata nuu taate dhadhaabbata guyyaa rakkoo hirkata guyyaa rakkoo dhadhaabbata nuu taatee barattii bara sanaa hirkata nuu taatee silaa galatam kan sii malu silaa galata kan sii malu lammiin kee harka walitti dhaanee silaa galatoomi kan siin jedhu maaf ta'ee carraan kee akkas dhiira goodaa maccaa kan amboo alakkaa hin callisu waa'ee kee rabbituu na argaa dhugaa kee arguudhaaf humnallee yoon dhabee waaqa oromtichaanitti waama harka koo ol qabee dhiira goodaa amboo kan amboo alakkaa hin callisu waa'ee kee rabbituu na argaa dhugaa kee arguudhaaf humnallee yoon dhabee waaqanitti waama harka koo ol qabee dhiira goodaa sayyoo lubbuutti hin qusanneem dhiira goodaa sayyoo lubbuutti hin qusannee dhiira goodaa sayyoo haceeyaa goota koo sin dhabeeree wayyoo eebbisaa dhiira koo sin dhabeeree wayyoo daadhii galaan goota koo sin dhabeeree wayyoo maramee harqaa sin dhabeeree wayyoo haloo daawwee sin dhabeeree wayyoo nama nyaatti biyyeen nama soon filattu maal godhuree gadheenoo nama soon kabajju oromummaaf jechaa kan isaan jiraatanii oromiyaa qofaa kan isaan hawwanii oromiyaaf jecham kan isaan jiraatanii lubbuu isaanii qaalii takkittii ittiin qusanneem yoo taatan akkas dhaloonni ammaa oromummaaf jiraadhaa ofirra darbaati oromummaaf jiraadhaa ofirra darbaati gandummaa nu dhiisaa ofirra abaaraati oromummaaf jiraadhaa ofirra darbaati gandummaa dhiisaa rabbiif yoo jedhaati abbaa wabii maanurraa fagaatte abbaa wabii maagaraa jabaatte abbaa wabii maanurraa fagaatte abbaa wabii maagaraa jabaatte kunin dhufaa maaltu beekee akka baatee naftee galatoomi jannaa ol kaanee dhaloonni abbaa wabii galatoomi siin jannaa ol kaanee abbaa wabii arragamtaadhaan si galateeffannaa galatoomi abbaa wabii galatoomi abbaa wabii galatoomi abbaa wabii galatoomi abbaa wabii ayyee galatoomadha yaadannoo weellisaa keenya jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaatiin
rabbiin waaqni abbaa Oromoo dhugaa isaas nuuf haa galchu. Yaadannoo isaatiifan barreessee jechuu barbaadeetan. Baay'ee bareeda. Ka'umsa irrattuu hanga dhumaatitti wanta ati kaasaa deemtu achi keessatti waa'ee isaa akka ta'e sirriitti immoo waan ibsuudha. Ani kanarraa homaa jechuu hin danda'u sirriitti kaasteerta. Galatoomii atillee nama seenaa yaadatu nama seenaa jaalatu ta'uu keetiif ayyaanni Oromoo sirra oolee haa bulu. Gara fuulduraallee kana caalaa akka hojjechuu dandeessan akka hojjechuu dandeessu abdii guddaan qaba. Dhumarratti sa'aatii baay'ee fudhanneerra waan gaariirra waan jirruufan addaan isin kuchuu hin dandeenye. Dhaamsa qabdan dhumarratti keecha bubbuufadhaati sagantaa keenya cufna. Okay, ani namin galateeffadhu jira. Duraan dursee maatii koo hangan waggaa 5 mana sirreessaa yookaan immoo waggaa shiree ture kanatti dadhabee otoo hin jedhin bakka achi keessa gangalee waan hedduu bakka na gargaaraa turanii abshir yeroon goon darbadhanii na faana dhaabbachaa turanii abbaa koo obbo Alamaayyoo Damee, haadha koo aadde Tajjuu Daadhii, obboleettii koo Fiqirtaa akkasumas Sintaayyoo akkasumas Iyyoo Alamaayyoo jedhamu. Isaan kun baay'ee na faana dadhabaa turanii. Hiriyoottan kiyya keessaa immoo Naahilii Lammii jedhama. Naahilii Lammii Baayisaa Guddumaa shubbisaadha isallee ni beektanii. Innillee na faana baay'ee dadhabaa ture. Akkasumas Tamaam Amzaa namoota hedduu hangan waggaa 5 kana achi keessaa ba'u namoota hedduu dhufanillee na gaggaafachaa quba na qabaachallee turanii. Namoota baay'eellee na faana rakkachaa turan jechuudha. Baay'een isaan galateeffadha. Namoota asirratti illee maqaa hin yaamnellee guddaanaa galatoomaa Rabbi haa galatu uummata kootti makamee jira. Sa'aatii kana gammachuun qabaa. Homaa miti yeroon kun hin darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Kanaafuu naa galatoomaa uummanni koos isinilleen warra Arti Biriijii yookaan Biriij Miidiyaa guddaa galatoomaa atilleen jabaadhu hojii kee irratti kanuma jechuun barbaada. Galatoomeetis. Eeyyee anillee dhaamsan uummata kiyyaaf qabu lammii Oromoo kan biyya hambaaf biyya keessa jiran hundaaf haala sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota hin barbaachifne wantoota lagaaf kutaadhaan wal qoodumsaa jecha nama tokkootiin Arsiin fakkeenya ammaa Arsii Tuulama Macca jennee wal qoodumsaa jechoota nama tokkootiin sooshaal miidiyaa kanarratti afarfamaa oolu akka nama aartii tokkotti wantoota hin taasisabe keessaa Arsiin biyya gootota hedduun keessaa biqilee biyya Ajii Adabsaaddoo biyya Qeerroo Nageessoo biyya Nadhii Gammadaa dachee gootonni keenya kaleessa biyya isaaniitiif kan wareegaman malee kutaaf gandaan Maccaaf Tuulama qofaa osoo hin taane Oromiyaadhaaf jechuudha. Biyya isaaniitiif kan wareegamanii darbanii warreen har'aa immoo warri seenaan beenne warri seeraan beenne akka arganitti gadi ba'anii ati Arsiidha, ati Shawaadha, ati Tuulamaa, ati Maccaa jedhanii warreen qoodan kuni oduu nus akka nama hubatee akka nama baratee tokkotti lagaaf kutaadha wal qooduu dhiyeessnee Oromoon tokko ilmaan haadha tokkoof abbaa tokko ilmaan Booranaa abbaa Irreentuuti. Wantoonni akkanaa kuni wantoonni aadmalee godhunurraa dhaabbatanii dachee Tuulamaatis dachee gootaa suurota gootota keenya darree warreen gadi garagalchan kun odunurraa dhaabanii jedhaani maaliifiin warreen kaleessa darban kun biyya isaaniitiif jecha malee gandummaadhaaf himati. Nullee har'a aartii kan hojjennu yookaan Tuulama yookaan Macca yookaan Arsii yookaan Wallagga waan sana yoo osoo hin taane dhaloota kanaa fi uummata keenyaaf jechuudha. Uummata keenyaa fi dhaloota kanaaf malee gandummaa yookaan Tuulamni qofni akka nu dhaggeeffatu himatu jechuudha. Yoo danda'ame hanga Afrikaa hanga addunyaa akka nu dhaggeeffatan barbaadna jechuudha malee ganda tokkoof miti kan sirbinu. Kanaaf wantoota hin barbaachifne kana sooshaal miidiyaa kanarratti beekamuudhaaf jecha wal arrabsuu wantoota hin barbaachifne maqaan taanii ofitti moggaasanii beekumsa godhatanii qullaa deemuu harraban taane safuu cabsuu wantoota akkanaa kana warreen safuu akkanaa cabsan odoo gama seeratiinis haa ta'u gama danda'ameen gama gorfamuutiinis haa ta'u odoo nurraa dhaabbatee hin jedhaan. Kanaaf gootota kaleessaa san haa yaadannu gandummaadha wal qooduu dhiisnee gootota Irboo Shinniggaa gaafa Irboo Shinniggaa gammoojjii Somaaliyaa keessatti gaafa qabaman gaafa amantiif kutaan adda ba'aa musliimaaf kiristaanummaadhaan gaafa jedhan nuyi amantiif kutaan adda hin baanu harka wal qabannee tokkummaan haa kaanu
Sumaalee taa qawwee isinii kennina gaafa jedhaniin gootonni akka Jaal Magarsaa Barii Gadaa Gammadaa Mu'ee Abdoo akka Higgazuu Bantii gootonni gammoojjii Somaaliyaa keessatti qawwee keessanis hin baane Oromoo taanee baanee Sumaalee taaneen galloodhanii qawwee isaanii fudhachuu danda'anii bakka tokkotti wareegaman fakkeenya isaanii sanaa fudhannu bakka tokkotti Oromoon ilmaan atakkaa ilmaan abbaa tokkooti dhaamsina ni qabu. Kanaaf walaa jaalannu walaa kabajnu sabuu sabeeffannaa haa eegnu hundi keenya warreen maallaqatti illee dabarsinee wal gurgurannu oduu wal dhaabbannee wallaalaa keenya gorfannee beekaa keenya bulfannee arra tokkummaatu fala yoo tokkoomne yoo wal jaalanne ofirra darbinee ormaa taanaa jechuudha. Oromoon waan dhabe hin qabu. Waan dhabe takka illee hin qabu beeki. Wal jaalachuu wal jibbumsa gidduutti uumu kanaan malee dacheen keenya irra dhabee miti. Kanaaf tokkummaa rabbiin nuuf haa kennu jaalala akka dammaatitti walitti nu haamechuu akka shittoo itti argu jechuudha. Kanaaf dhaamsina ni qabu. Wantoota hin barbaachifne kun sooshaal miidiyaa irratti nurra akka dhaabbatu dhaamsan asumaan uummata kiyyaaf dhaamaa jechuudha. Ittaansuudhaan warreen galateeffachuu barbaadu fi duraan dursee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa kan sadarkaa kanarraa naga'ee bu'aa bayii hedduu sadarkaa jiraadheen guyyaa tokko kana argaa miti bartee har'a oromummaa keenyaaf waan namaa fuunee harkaan qabnu qabeenyi namaa nu harkaan jiru oromummaa keenyaaf baanee galuu dadhabnee abbaan barbaade karaarra si qabee akka barbaade si godhaa jechuudha. Maaliifiin aartiin atis beektaa eenyumtuu beekaa ani akka nama aartii tokkotti paartii kamirraa walabaa jechuudha. Aartii jechuun sagalee uummataati duudhaa eenyummaa seenaa kana dalaguudhaan ala paartiin tokko karaarra as godinaa sirbi kan jedhee sirbisiisuu miti jechuudha. Uummata bakka buutee wantoota guyyaadhaa kara guyyaatti ta'uu dalagdaa malee wanta abbaan taate karaarra godhi kana sirbisiin jedhu hin taane akkuma sila maal irratti akkamitti waan kana sirbite jette sanii argaa dhageettii wantoota taate ammumaas taa'e amma waa wayii barreessee boru ittiin dalaguu hin danda'a jechuudha. Warreen immoo kanatti aansee warreen inni galateeffachuu barbaadu harmeetoo adda dammituu baa'isaa obboleecha koo kan eebbisaa illee asiin naga'ee na guddisee ganamaa galgala gorsaan obbo Kabbadaa Adaree ittaan sun ilmaan isaanii eeyyii Kabbadaa fi Dhaabaa Irkoo akkasuma hiriyaa koo hiriyaan baay'ee jaalladhuu fi kabaju badhaadha. Araarsoo Faqadaa Jiidhaa warreen ani maqaalleen nahin namoota hedduutu na jajjabeessee ammallee hojii naaraa dalagaa jiru kana namootatu ispoonsara naa ta'e jajjabaadhunaa jiranii na jajjabeessaa jiru. Kanaaf galanni isaanii guddaadha. Kanaaf warri maqaa keessan nahinillee yoo jiraate galata guddaa narraa qabdu horaa bulaa isiniin jedha. Isinillee waan miidiyaa kanatti nu affeertanii asitalla waan maalummaa aartiin waan keessa turre waan asitti nu affeertaniif guddaa galatoomadha. Horaa bulaa isiniin jedha. Ayyee Abdii fi Tasammaa isinillee galatoomaa istiidiyoo keenyatti nuuf argamtanii eeyyamamaa taatanii waan ammaa irraa haasofne waliin akka haasofnu nu kabajanii waan dhuftaniif sagantaa kana fakkaatu akka waan waliin hojjenneef anillee itti gammadeera. Yeroo nu harkaa deeme malee waan haasofnu waan baay'ee jira. Yoo Rabbi jedhee isin nama hojiitti jiru waan ta'eef deebinee wal arguun keenya nafu kana boruuf akka hojii manaatti bulfannee keessumaayyuu wanta seenaa kanarratti deebinee kan irraa haasofnu ni ta'a jedheen yaada. Kana bulfannuuti har'aaf garuu nus guddaa galatoomaa maqaa keenyaa fi maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya isa daawwatan fakkaata. Turban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.